Amanite sifina la loko kota jalala omme. Ashuma arkamu jirtu baga video har awli deebine waroon yaani ko sitti tolle videoon kisinitti tolle like godha akkasuma namni haaraa kan immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Inna ani dubbii dheerisuun jaaladhu yeroon waa haasa'u dhufe qaxittaa yaada kiyyattoon darbe malee nagaalee dheerisuun jaaladha akka namoota tokko. Inna yaadni kiyya ramaa inni namoonni bara kana namni bara kana namoonni baay'ee sammuun isaanii nageetiif ta'an jechuudha. Jireenya namaa keessatti xilliqe jedhu. Jireenya isaaniitti fakkaatee dogongoranii kan namaa keessa seenan ta'e dogongoraan ta'e wanti kun osoo beekanii ta'e ani hin beeku. Namoonni garuu jireenya ofii dhiisanii kan namaa jiraatan bara kana jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku malee ilmi namaa waasiin jedhu hin dhabu. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadeen yeroo baay'ee keessumaafuu shamarran irratti xiyyeeffatama wantoonni akkana. Shamarran takka yoo haala addaatiin uffate yookiin immoo jechoota adda addaa poostottee waanuma akkam keessatti ishee sun akkas taate ishee sun akkana taate isheen kun ikko aadaa keenya safuu cabsite ishee sun ikko amantii keenya balleessite amantii keenya maan tokkoffaa namni tokko yoo anarra ka'ee waa'ee amantii dubbadhe amantiin kiristaanaa akkana kan musliimaa immoo akkana jedhee waa'ee amantii irraa dubbadhe gaafa san amantii keessan tuqeen jira. Garuu an akka barbaade jireenya dhuunfaa kiyya irratti akka barbaade yoo uffate namni sun anas ta'e abbaan namni biraa akka barbaade yoo uffate amantii sin tuqne safuu keessatti hin tuqne waan tokko yoo hin tuqne namni sun nama dhuunfaadha. Akka itti amanee fi akka keessisaa jedheenitti adeemaa jira. Waa'ee nama sanii nama tokkoyyuu galchuu hin danda'u jechuudha. Nama tokkoof jecha yeroo baay'ee shamarran hunda walitti qabanii fa'aa arrabsan. Isheen ikkoo safuun beektu. Shamarran biyya arabaa moo akkuma argan ta'an maal sinii haa himuuti. Yeroo namni tokko immoo jechoota akkanaa sodaatanii waan ta'uuf barbaadanii fi waan gochuuf keessi isaanii barbaadan kan dhiisan baay'eetu jira. Jechi namaa waan feete godhe otoo mataa gadi qabatteeyyuu akkasiin jira. Isheen ikkoo sobdee mataa gadi qabatti malee nama hamtuudha. Akkasuma namni sin jira. Gaafa ati dudubbattu immoo isheen ikkoo baalageedha. Afaan isheen argitanii barsafuun beektu safuu cabsite. Ilmi namaa waan feete ta'e waan sin jiru hin dhabu. Namni nama hamachuu hin dhiisu. Sinii gala. Anama fakkeenyaaf namni guyyaarraa kan hamatu sirriitti hin beeku. Maaliif takka arraba koo nuuf ciniinaa takka hidhii koo nuuf ciniinaa kanaaf takka garaa kootti dhashaa. Namni waa'ee እና kanaafiyyu jireenya namaa keessaa ilmi namaa maal godhu har'a ani itti amanii waan tokko yoo godhe fakkeenyaaf waa'ee uffannaa irratti rabbitti nama gaafata maaf akkas taata maaf akkas uffatta malee bora na wajjin qarbiin buutaatiin bakka itti awwaallamutti na wajjin awwaallamte yookiin immoo waaqayyo anaasii wal biratti qabee gaafatan gaafatu. Waaqayyo ana qofa gaafata. Ana qofatu cubbamtuudha. Waa'ee jireenya kootii wantan godhe hundayyuu addunyaa kanarratti gaafan biyya lafaa kanarratti wantan godhe hundayyuu gaafa waaqayyo bira dhaqee anatu itti gaafatama ati na wajjin ittiin gaafatamtu. Kanaafiyyuu maaltu nama biraa jireenya nama biraa keessa galcha. Namni tokko itti amanee ana fakkeenyaaf yoo uffata gabaabaa uffadhe yookiin immoo qaama koo mul'ise itti amanee duraan dursa koo ani yoo uffadhu yoo diddibadhe yookiin immoo waan tokko godhu mastaatii keessatti of ilaaleetiniin kaameraatti baha bara. Mastaatii keessatti of ilaalee akkam haalli uffannaa koo maal jedheetiniin namatti baa yookiin suuraa ka'amii ani itti amaneeraa kalaas jechuudha. Kanaafiyyuu nama biraa waa'ee jireenya nama dhuunfaa keessa hin galchu. Yeroo baay'ee shamarran yoo diqishuma akkana uffatte yoo akkasuma mataa ishee mul'iste maal ta'e kan musliimaallee shari'aa qabsitee maalii hamma kana jireenya namaa keessa galanii wantoota adda addaa dubbachuun barbaachisaa miti. Namni tokko itti amanee erga godhe nama maaltu galchi nama biraa maaltu galchi. Gaafa titeechee waa'ee nama isheen immoo akkasii isheen akkana jettee sa'aatii kan keefitti ofitti deebitee an akkamii jireenya koo jireedhu an akkamitti uffadhu akkamitti narraa bareeda jettee otoo of gaafatte. Yeroo baay'ee immoo dubartoonni waa'ee namaa tuqan isheen kun maraatteera akkas taateera nama hamatan namoota waan san gochuuf barbaadanii gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarran tiktokii akkas taate akkana taate shamarran kun maraatteera jedhanii warruma nama hamatan. Waruma karaa keessa wal nama hamataniituyyuu waluma eegas immoo nu deemee dubbiin gaafa nu bira gahu namoonni akkasii namoota akkamitti namoota akka namaa ta'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf soo tiktok viidiyoo waraabaa jedhee namni sun jechuudha namni taa'ee shamarran tiktok koo maraatti namni jedhu kun osoo viidiyoo akka keenyaatti viidiyoo waraabuu barbaade namoota kaameraa qabachuu hin dandeenye. Namoota tiktokii fayyadamuu hin dandeenye. Sinii gala. Namoota haala ittiin tiktokii fa'aa banatanii haala itti fayyadaman wallaalanii fa'aa dhiisanidha. Namoota hin dandeenyedha. Namoota akka namaa ta'uu hin dandeenyetu yeroo baay'ee inaafadhaaf sammuun isaanii nageetiif ta'ee waa'ee namaa sa'aatii 24 taa'ee haasa'aa oolu. Sababni isaa saniin alatti wanti jireenya namaa keessa nama galchee eebelu akkanaa eebelu akkasii nama jechiisu tokko hin jiru jechuudha. Namni sun itti amanee erga ta'ee siin galchuu ati akka keessi keetti amanetti adeemi.
bakka ati wanti nama san irratti argite isa fuudha jettee ati bakka wanta san hin godhini jedhiiti ofuma keetii ofitti himiiti irraa garagari malee waa'ee nama sanii eebilu akkas ta'e suuraa nama sanii poostutanii no baay'ee kuni gorsaa jirta yookiin immoo waan gaarii dubbachaa jirta osoo hin taane inaaffaa fakkaata bakka akkuma sirraa beekatan namni hundiyyuu yaadni isaa sii kennan maaltu si galche inaaffaa dhiisi naamni siin jedhu malee namni hoo ati sirriidha ishee arrabsuu ishee qeequ siin jedhu tokko hin jiru yeroo nama qeeqxan yeroo shamarree takka qeeqxan jechuudha. Innaa akka biraa immoo shamarran takka ofitti amanamummaa hin qabanii is sodaatu bakka eebilu akkas naan jedhu akkamitti akkana ta'a akkamitti akkana uffadhaa namni maallaan jedhama namaaf jiraatu taati. Namaaf jiraadhaan namaaf hin jiraadhu baran waan itti amanii tokko nama fakkeenyaaf waan itti amanii tokko abbaan barbaade as dhaabatee waan fedhe jechaa ol ani itti amanii anaaf naatee taanaan ni godha maaltu nama galchee jireenya koo keessa nama maaltu galchee nama jechuudha. Ammaa namaaf jiraadha ayyoo akka barbaadee uffadhe nama naabite ana bar dadhabee laa bakkatti dafqa koo xab godhee ana tubbitee uffachaa jirame yoo meekaapbii dibbadhe yoo rifeensa biraa bitee ofitti godhe nama bitee na kenne. An fakkeenyaaf yeroo rifeensa akkasii gootee maal jedhanii yookiin immoo akkas uffattee akkas taate akkana taate namni yoo jedhe ana qarshii kootiin bitee fuudheemi ana itti dadhabee bitee godhachaa jirami namni bitee natti kenne jira mee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Namni bitee anaaf kenne jira namni rifeensa tokko waan rifeensa ta'ee uffatas ta'e bitee naa kenne jira. Anatu hojjetee qarshii kan kootiin bitee uffachaa jira nama waan ni galchin jiru. Kanaaf iyyuu dubartoonni jechuudha waan gochuu barbaadanis waan jechuu barbaadanis akka ta'u barbaadanis wanti keessi kee ajaje tokko ofii kan keeti ofitti himaa godhi malee eebelu maallaan jedha eebelu akkasii jechi nama annamoo jecha namaa sodaatu jibba addunyaa tanarraa. Dhugaa rabbii nama jecha namaatiif tasaaqaquu eebelu maallaan jedha jechi namaa sana ajjeesuu bara maal si godha jechi namaa anuma tana bade an jecha namaa sanii himuu xurii qees jalaatti illee ana so akka jecha naan jedhaniiti yeroo tokko jechuun ana agasmarallee galata rabbi ana agasmarallee namni nan arrabsu garuu yeroo baay'ee yaaduma babbareedan naan jedhama istoorii keerallee tiiktookii keerrattillee nama na arrabsi argeen beeku garuu yeroo tokko hamiin nima jira jecha namaa garuu an dantaa hin qabu abbaan fedhe waan fedhe jedhee ani sunitti sharafu jecha namaa sababni isaa namaaf hin jiraadhu of danda'ee nama jiraatu nama ofirra darbee maatii kee gargaaree jiraatu nama ofirra darbee maatii kee darbee yeroo rakkataan namoonni Gruppiin gargaarsaa jiru gargaarsa keessatti hirmaadhee nama gargaarudha. Kanaaf iyyuu ani namni nan jiraachisu sababa ta'eef nama of danda'ee of jiraachisu sababa ta'eef jecha namaatiif iddoo isin qabu namas sodaadhu wantan gochuuf jedhuu fi gochuu fi keessi koo ajaje kamiyyuu gochuuf yoomiyyuu duubatti deebi'u. Kanaaf iyyuu shamarran ofitti amanummaa yoo qabaatte wanta tokko yoo ofii kee ofitti amantee goote yoomiyyuu ofiin amantee deemtaa jechuudha yeroo kamiyyuu nama eegdu. Jireenya kee keessatti sumatu murteessitu ta'a jechuudha. Sanni achatti nama yoo eegde uffachuuf illee hojjettuuf namni maal naan jira akkasitti uffachuu bara hiriyaatii takkatu jira beektan yeroo baay'ee haala uffannaa isheellee beektaan saniif isaa walirraa uffachuu barbaada garuu xiqqoo qaama mul'isa waan ta'eef namni maal naan jira amma bara akkas ta'uu barbaada namni maal naan jira namni maal na gubdi coongaarraa koo na gubdi qoy namaaf jiraata hin jedhaan beektani namni maal naan jedha wanta jedhu keessa kootitti yeroo tokkoof illee intin hin jedhu. An itti amannaan jechuudha duraan dursa garuu wanti ani godhu sun na gammachiisa taanaan wanti ani godhu sun ani itti amane taanaaniin wanta ani gochuu barbaadu jechuu barbaadu sana keessi koo amane sirriidha jedhe fudhadhe taanaan abbaan barbaade as dhaabatee waan fedhe hojjechaa oole ana waa'een nama nan galchuu jecha namaallee sunitti sharafu. Kanaaf iyyuu yeroo hundayyuu shamarran osoo akka kan koo ofitti amanummaa qabaatanii jechoota namaatiif iddoo hin qabaanne natti tola. Sababni isaa nama yeroo kamiyyuu jecha namaatiif tasaaqaqu yookiin immoo namni tokko waan tokko siin jedhe namni siin jechuu siin dhiisu namni hamilee si cabsuu hin dhiisu namni jecha akka atiin jecha namaatiif sodaatu san waan arganiif koomentii babbadaa sii kennuuf hin dhiisan. Gaafati garuu jecha namaatu uffattee bira darbite namni ifatee si dhiisaa jechuudha. Sababni isaa tun dantaan qabdu jecha namaatiif jedhanii gaaf sana ati mo'attee jirtan namoota nageetii fi sana jechuudha. Garuu atiin jecha namaatiif namni maalaan jedha jette akkuma jecha fakkeenyaaf shamarran takka jechuudha. Shamarran duraan miidiyaa kanarratti baay'ee dubbatan isaanii jiranii bara. Sababni isaa jechoonni namaa hamilee cabsee kan baay'ee waa'ee siyaasaas miidiyaa kanarratti baay'ee taphatan duraan irraa ka'e baay'een isaanii kan badan kan dhiisantu jira. Sababni isaa jechoota namaatiif hamilee jechoota namni jedhuun hamileen isaan cabee baay'ee jechuudha. Osoo maqaa isin yaame amma ijoollee baay'een isaanii jechuudha. Namni hamileen jechoonni namaa hamilee duubatti hin cabsina gamma miidiyaa irra jiran eenyudha? Fatiyaa
Fatiyaan ni jirti. Ijoollee baay'ee san hunda keessa Fatiyaan ni jirti. Fatiyaan dhuguma jabduudha waan taateef ni jirti. Isheen hin jirti, isheen hin banne. Garuu kan Fatiyaa wajjin yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa waa baay'ee dubbachaa turan miidiyaa kanarratti baay'een isaanii hin jiran. Hamileen jechuun nama hamilee isaan cabsee sodaatanii kachumaan hillim jedhanii banan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu wanta gochuu heddurraa waan jechuu heddurraa akka ta'uu barbaadurraa namni maal naan jedha jettee jireenyuma dhuunfaa lafa kan kee lafumatti iyyuu ollaan namni maal naan jedha jettee waan ta'uu hedduu yookiin immoo waan gochuu heddurraa tasumayyuu hin deebiin. Ati immoo waan namni maal naan jedha namni akkas jettee namaaf jiraata taanaan ati yoomiyyuu jireenya kee keessatti murteessuu hin dandeessu jechuudha. Ganaa nama eegla waan namni siin jedhu. Kuni ta'uu hin qabu. Sababni isaas ofii kee of jiraachista waan ta'eef namni si jiraachisaa hin jiru waan ta'eef kanaafuu ofii kee murteessi jireenya kee keessatti malee namni murteessu takkumayyuu hin qabu. Jechi namaa immoo maas hin godhu namatti hin maxxanu namni yoo jedhee dhiise inuma dhiisaa jechuudha. Kanaafuu dubartiin yoo ofitti amanummaa qabaattee fi dubartiin yoo ofii isheetii of ajajjee deemtee fi dubartiin yoo baay'ee waan keessee jedheen goote gaafsan jaalatamtii waan hundaafiyyuu waanuma kamirrattuu jechuudha. Kanaafuu gorsi kiyya kana har'aa kanaadha. Baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabajaa. Jecha namaaf hedduu hin qabaatinaa yoomiyyuu naganaaf tura.